Terumtu sun mana qabaa? Makiinaa qabaa? Ngubanneem TikTokii kanarra. Dhiiruma intala kana fuutu Waaqayyo jaannaa na argisiisu. Utuu nan argisiisin nan ajjeesin. Yoo dhiirri intala kana fuutu kan social media fayyadamne ka TikTok, Facebook, WhatsApp waa tokkollee kan hin fayyadamne yoo fayya buleessa isaa argattee heerumuu dandeessi. Isaan ala nama social media fayyadamu intalli kun yoo itti heerumte harreen cabde hin fayyiti. Yoo ati heerumte harreen cabe hin fayya yoo ati heerumte. Dhugaa sitti sa'aatii 24 dhiirumaa bakka. Hojiin kee dhiirumaa TikTok kanarra waa'ee ma dhiiraa haasaa ooltaati. Umurii kee guutuu mana arabaa keessa teesse iPhone tokko akkanatti harka keetti qabatta. Bakka si malee ana iPhone bitateeru hin jiru durba maal bannaas durba Oromoo meeqadhaan iPhone baachaa oolu. Maaf akkana godhanii fidanii argisiisan. Akka ati birrii jaallattu akka ati nameenyinnatiin kee birriidhaan dhiigni kee birriidhaan waxxaramee jiru sirraa beeksisa baay'ee. Dhugaa Waaqayyo sirraa beeksisa baay'ee. Si arrabsaan jiru akka boleettiitti si gorsaa jira dhaggeeffadhu. Dhiirarraa gadi taa'e. Si galee hojii kee hojjetadhu birrii kee argadhu ati. Dhiirarraa gadi taa'e. Yoo barbaadde heerum yoo barbaadde dhaabadhu haafi umurii kee guutuu. Maayinnati sa'aatii 24 waa'ee ma dhiiraa haasutu. Si argina irraa meengadda leencofaa biratti dhiira isa jibbitu kana akkam akkati godhachaa oolte si arginee jirra. Leencoo ija isaa keessaa baasuuf hidhii isaa keessaa baasuuf akka ta'e hamuummachaa turte si argeen jira bara. Waan isin argineef sitti fakkaata. Dhiira ati jibbitudha. Dhiira sana akkasitti gatiitti siin fida viidiyoo sana ni jira. Maali ati? Dhiirri ati itti heerumuuf jettu sun mana qabaa? Qorqorroo qabaa? Makiinaa qabaa? Birrii qabaa? Maalati harka lama qabda ija lama qabda hojjettee bultaati so ati maal qabda? Dhiirri sun gaafa sana qabaatu ati maal qabda? Dhiirri ani itti heerumu sun luka lama qabaa? Harka lama qabaa? Fayyaa buleessaa? Hojjetamee jijjiiramuu nama danda'udha? Hojii jaallataa? Jettee maan gaafata? Dhiirri ati itti heerumtu sun televiizyinii qabaa? Dhiirri ati itti heerumtu sun caammaa babbareedaa qabaa? Kanuma isaan TikTokii kanarraa umurii kee guutuu kanumaan dabarsitaa bakka. Dhugaa Waaqayyo naa deebisi. Anaaf viidiyoo akkati deebistuu miti. Ofii kee of gaafadhu. Maal viidiyoo naa deebistaa miti anaaf. Maalidha ati mana maaliidhaadha? Ati firaashiidha ciisaa ooltaa? Inni udduusaa keessaan dafqa halkanii guyyaa hojjetee dhufe karsii ketti kan inni si naquuf. Nyaata ittiin keessaa baaftee nyaanni mana kee keessa hin jiru taanaan abbaa manaa kee mitette. Utuu ati heerumte abbaa manaan kee guyyaa tokko lamaaf qabeenya guddaa qabaate dhukkubsate ati galagaltee akkan ilaalle dhibbaan dhibba sirraa beeksisa. Abbaa manaa kee dhukkubsate sana guyyaa 2-3 akka tiyyaalsifanne sirraa beeksisa. Dhiira ishee sammuu hin qabne dhiira ishee gubatte gaa si fuudhuu dandeessi. Isaan ala dhiirri Oromoo tokko yoo si fuudhe anatu ishee kanarraaba. Dhiisi waa'ee dhiiraa bakka hojii kee hojjetadhu. Biyya arabaa hartaani hojii kee hojjetadhu. Maatii kee yoo qabdate maatii qabda haadha abbaa qabda yoo ta'e gargaar. Obbolaan kee gargaar. Maalati? Dhiira akkas jibbita birri isaa on jaallatta. Maalati namni akkasii dhugaa Waaqayyo?